An Fawzaanin jedhama. Isinis Leensaa jedhamti. Obboleettii xiyya tanarra xiqqooti. Anaa fi Leensaan maatii hin qabnu kophaa jiraanna. Waggaa 5 dura dhukkuba kaansariitiin haati teenya nurraa duute. Haati xiyya gidee duutu amaanaa na dhaamate tokko jira. Amaanaan sunis obboleettii xiyya Leensaadha. Obboleessa kiyya beelatan kiyyaa wajjin qophii qaba waan meekaappii dibadhunaa kan qophii maaliiti yoo? obboleettii geelee xiyyaa ta'e eebbifame. Hayyee gizeen deebuu qabda yookaan anaa dhufee si fuudha. Hayyee Boru doktora wajji baallama qabna hin irraanfatinaa. hayyeen irraanfadhu. Maal taatee akkana yaaddasa? Leensaan na achitti jira. Hay maali hin fayyine? Akka doktorii joon waan fayyitu hin ta'u. Akkam jeen silaa doktorri? Baallamni keenya boru ganaa doktorri waan nun jedhu ganaa adda baafanna. Hedduu yaadiin Fawzaan Rabbi haa fayyisuuni. An kana yaachisu akkuma isiin qalbii irraa hin cabne amaanaa haadhatii yaati. Rabbi jira homaa yaadiin saahiba fayyadu. Imraan an hedduun si jaaladha garuu immoo si dhabuun sodaadha. Leensaati ani xeetuma uma yaadina. Hayyee Leensaa qophiin hin qabeetu san deeyiteesa? eeganaadha saaboo dandeemu deemu. Ayduu maal si barbaachisa? Maallaqa si hannu? Lakki obboleessa kiyya naaf fannee jira. Obboleessa kiyya dalagaan qabu ittiin turre maaliif cinqitaan anuma gaafattu? Guyyaan biraatti safee jiraami ati guyyaa biraan naa hannita. Laal. Amma booda san gaafatina anuma gaafadhu. Hayyee taatee. Leensaa intal Leensaa maali sabbadde guyyaa meeqa mana keenya dhufnee bar maal taate? Torbaan kana bar qophiin natti heddummaatee sanumaa fi geelo. Way geelo ati jaalalmaa rabbi sii kan namni nuti koottaa qaraatee jechuun malee namni qophiin nu yaamu agarree bar. Way geelo dhiisime qophii dhaquurra waan diddibattee dheeytu kana irra nama yaachisa. Diddibanni dirqama nurra kaayamee Har'a ibsaa takkaan dhaquu deema bar geelo. Way geelaati bakka hunda deemuu rabbumaa sii laaffisee moo yaaboo. Way geelo saan naggee jira seenii taa'ee bakka diqadhee siin dhufa. Hayyee haya geelo hin taa'u hin deema guyyaa gaarii si haa ta'u hayaa. Hayyee geelo nageetti. Hayyee haya. Leensaa Oo baallamni kee kamanaa kamaa arranta naan hin deemga. hayyee dhufee qoy.
Hayyee dhufee hin deemu. Ayyee. Kalee sagantaan akkam ture? Bareedaa ture. Haa ta'u dalagaa harkattee? Bikkaan kalee dhaqee guutuudhaan an jaan. Bikka biraatti ilaalutu jira. Hozaan da'aan kiyyaas dhumee jira. Mana karaatii raayis maallaqa baatii lamaan kafallee fidii naan jechuuf jiranii bara. Ati kana yaaduu hin qabdu. Wanni ati yaaduu qabdu waa'ee barnoota keetii qofa. Kana yaadinaa. Hayyee Fawzaan. Hayi maal dhaabbatta hundi hingaa? Namni si hojii dhufe hin jiru sila? Ni jira obboleessa kiyyaa jira. Oguta ka isa yaamtee dhufuu ni dandeessaa? Isaan dubbisuu fedheeti. Alatti eegu oguta kamee isaati. Hayyee. Nagaa. Dhukkubni leensaadhaa hedduu malee itti hammaatee jira. Dooktar, dhukkubni si akkamidha jedha obboleettii tiyya? Maal jee kan si himu hin beeku? Maali dooktar, hedduu itti hammaatee naaf himi? Obboleettiin ta'e dhukkuba kaansarii dhiigaatiin qabamtee jirti. Ammas sadarkaa afuraffaa irratti gahee jira. Obboleettiin ta'e baatii 3 keessatti yaalamuu qabdi. Yookaan hin yaalamne taate baatii 3 keessatti iduuti obboleettiin ta'e. Hayi, dooktar maal jechuu? Naaf yaalaa gaaduba. Isin yaalamuudhaaf maallaqa miliyoona 3 isii barbaachisa. Miliyoona 3? Miliyoona 3 isaan fidaan. Warran qabu, firan qabu, nu lamaan qofaa bar dooktar. Anumaa siin godhuu hin danda'u. Maaliif hospitaalii ajaja hospitaala kanaatiin daleena? Nu waan takka wanni si godhuu hin danda'u hin jiru. Dooktar, ani sii qofaan qabaa bar. Isii dhabuu hin danda'u. Kun hin ta'u dooktar, kun hin ta'u. Jajjabaadhu. Dooktar kun hin ta'u. Amaanaa ummaatii yaati isin. Waan kana isin dhaga'uu hin qabdu. Maaliif fayyaa sammuu isiitiifis gaarii miti. Hayyee dooktar. Maal siin jee doktorri? Maal taate maal siin jee? Fayyida jeetiin naan jee. Harmoo akkana taata anumaan ta'uu yaadin. Ayyaa. Nun deemayyee. Leensa, waan isin jee akkam gooteef? Maal naan jette tureessa? Ay, maali ni irraanfatte? Dhiifama garuu. Jaalallee keetiin wal na barsiisin hin jenne ture? Duba maal rakkoo qaba waliin si barsiisaani? Ayyee taate. Hello Fawzaan. Eessa jirta? Asuma gandaan jira. Deebii qottu si barbaade. Maali maaltu maal ta'e waan taatee jira? Qoddafi. Dhufe ayyee. Hayi Fawzaan maal taatee kana jirjiraan dafii koo jettee na yaamte maaltu maal ta'e? Hoga ta'e
natti himi gaayyee maaltu maal ta'e? Leensaa kaansarii qabeem. Hee? Kaansarii? Har'a anaaf leensaan manaa kamaa doktara bira dhaqnee turre. Doktortichi ji'a lama keessatti yoo isin hin yaalamne akka duutu natti hima. Hayi duboo karaa furmaataa deemuu qabna barfoosaa. Obboleettiin teetis yaalamuu qabdi. Maalleenni isin itti yaalamtus qarshii miliyoona 3 naan jedhama. Miliyoona 3? Ani isii malee nama takka illee hin qabu firallee. Atilleen yoo yaadan na gargaarte jeetiin asis yaama. Homaa yaadin gaa saahiba kiyya obboleettiin tee hin duutu ni yaalamti. Ansan qoy rabbiin qormaata isa kana maaliif naan fada? Abbaa kiyyaas ijoollummaa danarraa fudhate. Haadha kiyyaas akkasumatti obboleettii takkitti naan hin qaba jee yaadus maaliif narraa fudhachuu fada? Abshir bakka saahiba kiyya obboleettiin tee ni yaalamti. Hin boo'in gaasa jajjabaadhu gaa saahiba kiyya. Saahiba kiyya furmaanni waa takka illee hin dhabamne. Dhageessee maallaqa illee taatu namarraa gugguuree fuula namaa dhaabbanneet illee taatu obboleettiin tee ni yaalamti abshira yaa. Anis hangaan danda'u nin barbaada maallaqa. Furmaata fiduu malee saahiba kiyya booyuun boo'icha biraan nu fida si galee kanaafuu furmaanni ni dhufa abshira. Ayee bakka leensaan nee hojjetiti. Boodoo warreen jeesanaaf himee maanta leensaan nee hojjira. Ayee bakka yaaddoo hin gaa saahiba kiyya abshira yee. الرب ليس خياطي والسبرسيسايا Obboleessa keetti ijoollee barsiisuu kun waan hin taane. وبليس خيانا منجاتي وما سينجو صداتي Ayee ati jennaan waliin baraan garuu siif jeetii haa beekaa. أنا فتي عندني قوتامي Siif je'ee lubbuuti yaa'uun hin baasa. Waan takka asiin qixxeessu. أنا رفيع بليس خيا Nagaami fayyaadha. Hiiqaan. والبرازة Fauzaan nan jedhan. Imraan naan jaanaa. Ayee walbunoota gaarii. Ayyaa. أفتكر رفيعية Dadagee obboleessa kiyya. Ayee. Sababni arraan tan asitti si wajjin wal baruu barbaadeef leensaan dhukkuba kaansarii qabdi. Leensaan moo? Dooktarri ji'a lama keessatti yoo isin hin yaalamne akka duutu naaf hime kanaan si dhageessa jeeti. Atiitu nama hunda irratti dhiyaata. Waan kana akka isin hin dhageenye hadaraa. Ayee taate. Ana addunyaa tana irratti foon kiyyaa fi firii naafe isii qofa hadaraa obboleessa kiyya. Hangaan danda'u ni eegaa obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya ammaanaan sirra dhiiseetiin jira. Duboo maaliif si gargaara amma? Isin yaalamuuf qarshii miliyoona 3 gaafatan. Maallaqa kana ammatti harkaa hin qabu. Garuu akka ani maallaqa kana harkadhee isin yaaladhu abdiin qaba. Ayee rabbi si haa laaffisu. Anis waan hin qabuuf si cinaan dhaabbadha. لكي والبرتاني Liki wal baree jira. Hay maali gaa ustee warta wadhu haa? Bakka aannin deema. Guyyaa biraa hojii taphannee haasofnee taphannaa guyyaa biraa hojii oollaa. Ati booda giseen gariyaa? هاي مال جتين نور هاديم جتين وبليس خيا Hay lakki deemin jennee malee an. أكنا فول وديم تتيمتي أرسلين وبليس خيا Kam? Waan akkasii wajjin haasa'e. أوه أمبر ختيمتين سي
Awoo saahiba kiyya anillee bakka hedduudhaan dhaqee garuu waa takka illee argachuu hin dandeenye. Anis liqii fi dalagaas hedduu takkaan barbaade garuu carraa argachuu takka illee hin arganne. Duba guyyaanis wal jala nu gahee jira. Furmaanni maali yoo? Har'aan tana amanaa haadha tiyyaa lamaatu rakkina guddaa keessa jira. Takka mana keenya, lama obboleettii tiyyaa. Lameen keessaa amanaa takka diiguu fi mana keenya kana gurguruuf murteesseetiin jira. Sababniinis lubbuu obboleettii tiyyaa baraaruu fi dhiifama haadha tiyyaa. Okay. Dachiinis manninis wanni kee hundinuu bareedaadha. Garuu gatii meeqattaan ta'uugaa? Qarshii miliyoona 3. Miliyoona 3. 3 miti haa. Lamaa cinaan siif hin ta'u? Maallaqa ittiin haajame hedduu na barbaachisa. Hayyee taate bakka siif hin kanna. Garuu maallaqa ammatti harkaan qabu guyyaa muraasa booda naatu siif dawwala. Obboleettii tiyya dhukkuba maallaqa isiidhaan itti yaaluu deema. Ammatti naaf barbaadi please. Siif meeqa? Ammatti maallaqa harkaan qabu. Obboleettiin tiyya na jalaa duuti yoon ammatti isii yaaluu baadde please maallaqa na amma naaf barbaadi. Yaraarra irraa dhiise. Yoo barbaadde nama biraa gurguradhu. Hayyee siin egaa nama biraatti gurguraadha. Cimaan egaa. Hayyee. Awoo saahiba kiyya guyyaan doktorri kanne ji'i lameen dhufe furmaanni maali? Mana keenyaan gurguruufi. Hay akkam jechuudha naaf hin galle ani. Manni keenya obboleettii tiyya naan caalu gurguruuf murteesseetiin jira. Dhugaa keeti garuu yaadni ati fidde kun bareedaadha. Sa'a ammaan tanaa keessa namni sirraa bitu argachuudhaaf ni ulfaata. Nama bitus agareetiin jira. Waa hunda waltaanee jira. Duba maallaqa siif kannee jira? Guyyaa xiqqoo booda naan jee. Hayfoodaan guyyaa waa xiqqoo boodaan maal jechuudha? Guyyaalleen saadhaa gahee jira bara. Furmaanni hin jiru yoo isa eegne malee. Hayyee gaamee saahiba kiyya rabbi furmaata nuuf haa kennu. Hello. Ana jaalledha ka guyyaa dhiyoo mana sirraa bituudhaaf ooltaan isa. Si beeke. Hayyee hootuuti biirootti hootuuti maallaqa san fudhadhu. Hayyee dhufe. Hayyee. Leensa. Baalamni dooktarri nu qabe guyyaan arra gahee jira beete guyyaan dhumaa waan arra ta'eef maallaqa takkaan fidee dhufaati qophaa'inee eegaa. Hayyee taate. Hayyee.
Haa sibiiratiin deemu jira bara eessa deemu jirtaati? Namticha amma dura dachiitan jettanii naan bitan naan jeessaniitu maallaqa qofa naan jee isa biratti fiiguu jira bara. Anis bar guyyaa leensaa yaalamtu akka har'a taheen sitti himuu deema. Bakka ammaan tana maallaqaan fidee dhufaati isii mana kamaa hojii geessinaati mana dhaqina eegaa. Guyyaan si akka har'a taheen beektaa midhaa fi mana na kottu ayaa. Ayyee. Lensa, 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 nalali ga Lensa, 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 intau nalali gutak, Lensa. maallaqa kee hundaa'u ammaan siifan guyyaa lama keessatti garuu mana san gadhiisanii ba'uu qabdan. Guyyaa takka keessattuu ni baana san humaa yaadin. Ayyee maallaqa kee kunu siif qopheesseetu jira. Galatoom. Akka rakkoon qabna. Hedduu galatoomi gaa rakkoo guddoo na furte obboleettii naaf baraatte. Rakkoon qabu garuu borurraa eegalee foqii irratti waan hin jaaru deemu sababa hin taane kanatti hin deebisin. Ara sababa takka illee qabu takka illee qabu sababa. Ayyee taate bakka maallaqa kee fudhachuu kee asirra naa mallatteessi. Akka rakkina kiyya na furtetti rabbiin si haa furu qaba. Galatoomi wallahi. Abshira yoomaa rakkoon qabu. Jabaadha tasaa. Hello. Obboleettiin tiyya maal taate? Hello. 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 Melesa. Keessa jirti. Qoy. Doktorri asin na eegaa jee dhaabbadhu as feeti. Doktor, obboleettiin tiyya akkam jirti? Hedduu malee hin gadda. Guyyaan yaalamuudhaaf silaayisii kanname dhumee jira. Doktor, sababa maallaqa dhabeetti yennoo dilaamaa kan hin ture yennoo maallaqa argadhe naaf yaalaa gaa doktor. Jajjabinaan si hawwa obboleettiin ta'e duutee jirti. Hai, maal jettu doktor? Tapha jettaa doktor? Hin ta'u doktor kun hin ta'u. Leensa kai. Leensa hin ta'u kun hin ta'u. Leensa maallaqatti yaalamtuuf deebiin jira kai Leensa kun hin ta'u kai Leensa maallaqatti yaalamtuuf deebiin jira Leensa.